ulfaatu isiniif ta'e. Maqaan koo Gaaddisee Ajjimaan jedhama. Aanaan koo Amboodha. Kan inni hojjedhummaas magaalaa Jalduuti. Mana namaan hojjedha. Torbee har'aa waldaan annaqaan jedhanii dhaqi bakka siin eeyyamaa naan jette. Ishii jedheen dhufee har'aa kaastanii waan hin dhageenye waan haaraa tokko dhageessu kadhadhaa galaatii jedhanii tajaajiltoonni kadhatanii ishii jedheen galeen kadhadhe. Achumaan wasiilli kiyya gimbootii bultii 3 qabame. Qabame namichi kuni meeshaa nagadadhanii irratti gurmaa'ani. Yaa Waaqayyo gaa anillee homaan beeku wasiila koos boo'ee argachuu hin danda'u. Wasiila koos deemee qaqqabuu hin danda'u. Lafti inni jiru kun kaarraa jedhama. Kaarraa botaa jedhamu kan ammoo hin beeku. Ani yaa Waaqayyo birriin qabu birrii kootiin isa qaqqabu. Ani yaa Waaqayyo gatii makiinaas hin qabu. Ani nan deemee isa qaqqabu hin qabu. Yaa Gooftaa gaa sagaleedhuma isaa guyyuma tokko na dhageessisi. Yoo inni du'ellee abdiin kutadhaa jedheen galeen zimma'een kadhadhee tanan boo'een rafe. Wixata ganama yeroon ka'u gaaddoo koo ani baay'eera kunoo har'a hamboon jira. Haati kee abbaan kee wal kassasu na araarsa jedheen gaafachaa jira naan jedhee galanni Waaqayyoof haa ta'u Yesuus haa galatu. Asitti akkasiniin jedhamee galtanii ganama sana kana dhageessan jechuudha. Haadhiin kadhatu ani gaa yaa Waaqayyoo silaa qaqqabee isan arguu maal na dhageessista yaa Gooftaa maalan dhagaa jedheetuman kadhadheen galee ciisee ganama isaa inni immoo gaaddoo koo ani baay'eera kunoo nagan lakkisanii bilisaan na geggeessan jedheen achiin nan dhaga'ee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sabni kan dhaga'ee keenya walitti buusee beeksisa. Lammaffaa immoo asumaan hojii mana namaa hojjechuu magaalaa Kaachisii Waxbeetiidhaan deemee maatii koo jalaa badeen deeme gaaf kaanii niitiin haati manichaa qoricha nama baastee qorichan tuutaa bunatti naqxee naa kennite ani gaa yaa Waaqayyoo birriin qabu mindaa koo birrii 500 kanan ittiin deeme hamborraa daddaadhaan na ergee achiin kitibaata mana kimii isaanii nageesse abbaan manichaa Ingilis Kabbadee jedhama Kaachisiidha. Gaafa nageessu ay mucaan kun opereeshinii taatu malee garaashi keessa ulfatu jira naan jedhan. Anoo yaa Gooftaa nama biran keenya ulfaa'u koo maalii nan beeka qilleensan natti dhufamoo yaa Waaqayyo gaariyaan koo nan argu abbaan koo nan argu obbolaan koo nan argani biyya kanatti baqaqee tanan du'ee reeffi koo galamoo yaa Gooftaa yaada keenya jijjiirtee tan fayyee nana cubbamtuudha si gammachiisee miti fayyee maatii kootti mul'adha jedheen boo'e hin tuututi kanaa booda bakka hin baqaqtu billaan siif qophaa'ee sirraa fuudhameera hin boo'in naan jedha wanti ta'e dhufeetu nan ciisa na diriirsanii ciisisi opereeshinii si goonaadhanii waa hunda qopheeffatanii ayi bakka hin barbaadu opereeshinii nan gootan jennaan ambulaansiin ambootti haa gashu bakka jedhanii ambulaansiitti na barreessan achumaan gaafa inni namichichi motoraan na fuudhee gara manaatti na deebisu ofuma isaa na hoqqisiisee qorichaan tuutichaa manuma kimii sanatti na keessa dhangala'e. Wow! Amen! Gaafa na keessa dhangala'u akka bofaa wal harkisaa laphee koo kana na baqaqsee qoonqoo koo kana keessa na gubee na keessa gaafa dhangala'u akka fincaan na qabu wayis na godhee fincaanichis na ba'uu didee qoonqoo koo kana keessa hunda na tarattaree na keessa ba'ee achumaan kan ambulaansiin na barreeffame hin baqaqti jedhanii opereeshinii taatu malee hin fayyitu jedhan annan fayyee makiinaa yaabbadheen konkolaataa yaabbadheen maatii kootti nan galee maatiin koo immoo gaafa ani galu mucaa keenya eessa arganne yaa Waaqayyo boon jedhamne irradhanii achiin nan fayyee galanni Waaqayyoof haa ta'u billaa namaaf qophaa'e jalaana oolchee marfee. Galata guddaa isaa Yesuusiif. Dhugaa baatii biraa fidii kottu nagaan gale. Kan cirratti dubbachuun barbaada adaraa natti matte jechuudha. Qottol beeknee sirratti. Nama kana jalqabaa kaasee waa isinitti himaa jechuudha. Gibbii tokkotti galla. Gaafa jalqabaan gara gibbii isaanii dhaqu beenxeen jaalattu jedhan. Hin jaalattu. Beenxee natti fiddu taanaan sagalee dhageenya nan ofirraan baasaa. Jettee as keessa jiru obboloonni koo warri mana san qaban jechuudha. Inni waa balleessinaan itti dubbatiin nutti malee nutti dubbadhu adaraa isatti naasa'ii jedhan. Jennaan gaafa dhaqnee achi seenu baay'ee gaafa ishiitti dhufu hirrifatte. Achi sagalee Waaqayyoo dhugaa itti ba'uun jalqabe. Isa booddee mana barsiisaa wayitachi keessa irraa achitti televiziyoonii dhaqxee ilaalti ture. Televiziyoonii qaanaa kana ilaalti. Dhaqxee teessee gaafa ishiin ilaaltu isaan immoo nuu galateeffadhu jedhanii gibbiitti nu waaman. Gaafa isaan gibbiitti na waaman yookaan naquu arginaan bakka ani nan ba'attee qajeelte. Qoyin ba'iinii waaman ani jedhu yoo dhaggeeffattaan jedheen. Jennaan xuwwaa qabdi immoo beektaa xuwwaan ishii torbee har'aa kan jedhu kana boru kan jedhudha. Ishiin immoo har'a saachi mana sanatti walitti dhufne jechuudha. Gaafa ani wangeela fudhee ol jedhu teessoo jalatti lafa dhoofte. Maal jennaan har'a immoo eessaa natti dhufte nan salphadhee dheeraayyeen namaan sun gadhiise. Gaafa xuwwaa ishiin dhuguu dhaqxu sana guyyaa isaa asii waldaa dhufte harka kaafte
Inni kun yeroo muraasa erga waldaan kun asitti jalqabee jechuudha. Namni kun baay'ee dhugaadhaaf taanani baay'ee nama naannatti dhiyaattuu fi mucaan isaanii riyaa kiyya jiredhanii kanarraan kan ka'e akka isaatti si jaaladha waan jedhaniif yeroo baay'ee yeroo nasi tajaajile shaanxaa koollee ishii fuudhee mana naa kaa'a jechuudha. Baay'ee uffanni keen badeemu maal ta'edhanii nama baay'ee na hordoftudha jechuudha. Gin immoo karaa foon immoo maan qabdu. Mana namaatii kiraa waa hojjetti beektu. Innaa torbii har'aa asitti gurratti qabadhaa silkii waan haaraa dhageessu hidheen kadhadhe. Jennaan kun achi teessi hin boossi baay'ee. Achumaan laaleeni shaanxaa isiin irraa fuutee biroota nafee fiidee gaafa galtu mucaan ishii immoo abbaasaa wajjiniin gara biyya Ameerikaa keessa jira. Mucaan ishii 12 barata. Baratee jennaani achitti hin badhaafame. Gaafa badhaafamu qabxii gaarii fidee badhaafamnaan abbaan erga na gammachiiftee maal sii godhu mucaa koo jedheenidha. Ishiin immoo mana namaa biddeen tolchiti kira. Jennaani haadha koo ibidda keessatti gubattuu waa godhe ana homanaan godhiini. Otoo nani baradhee hojiin qabatiin na jalaa duutii jedhee mucaan boo'eedhan. Jennaani abbaan ergaatuu kana jette jedhee gaafa asii gaafa ishiin galtu mucaan achitti nagaan qabuudhaan ishiin asitti biddeen tolchitee kiraa fudhachuu jechuun jireenya haala ammaa keessa jiran wajjin wal qabsiisaa laala. Waa'ee ishii baay'ee na cinqa jechuudha. Baay'ee dhiphadha. Gooftaan jedha beektaa yoo anaa ta'e ishiidhaa ta'a jedheen baay'ee namana. Egaa yaa waaqayyo waan gootu qabdee yeroo baay'een kadhadha beektaa. Anuma kiyya kuni maali jettee boossi reefu gooftaatti dhufte namoonni kan bukkeedha saree maal sii godhee dhumu. Nama birrii 10 argachuudha baay'eetti cimudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jecha. Waaqayyo garuu gaafa nama yaadatu fagoodhaa miti dhiyoodhaa kaa'amee jedha. Jennaani asii bilbila gurratti qabadhaa waan haaraa dhageessu jedhee kan deemtu asii shaanxaan irraa fuute bakka ati booda kootu kaaddaa fi yoggaa balbala cufteettee galte mana konaa keessi waan ta'eef qulfiitti kennee mana gaafa galtu abbaan mucaan akkas jedheeni abbaan dawwale. Gaafa dawwalu naguma maam naa dawwaltere mucaan kee tokkoffaa ba'eetti biyyi biraa hin badhaase maal sii godhu ennaan haadha kooti waa godhinaan jedhe kanaafiyyuu ibidda mana namaatii hin baata mana kee keessa immoo waa guuttatte jedhanii 240 turre. Elaa sinittani birrii 20 argachuun hin ulfaate hin qabdu birrii 20 argatu garuu asii galtee mana keessa hoggaana ni galu uwweetti niyyiti mana keessa fidde maaltu ta'e asii natti baran maaltu sii ta'e waan haaraatu naa ta'e siifisaa isa booddee 40 nama maateraala manaa guuttadhu jedhaniin amma duratti gibbii karaa asiin natti baasu ture gibbichi cufame baay'ee mucaa ishee wajjin televezyiinii ilaaluudhaaf achiin naannoftee karaa mana golfti. Hamma garuu dheengadda televezyiinii isa guddaa ankoocha deebiftee Yesuus dura algaa mukaarra rafte amma kaleessa gisee laalu asii olee nama darbata. Kanaaf waan sinitti maayilaa ishii kana fudhadha. Waan haaraa dhageessu jedhameen asii baatee dhageesse amma kunoo kanaa booda nan caaqaa hojiin banadhaa jette sirrattis baneera. Eebbifamaa kanumaa itti qabimee sammuu jedhattu. Achuma dhaabadhu itti fufi. Inni lammaffaa immoo ani gimbootii amanee sanee keessa zim jedhee dhannatti na yaa'ee natti jedhee na kukkute dhanna kun. Zim jedhee tan amma mana namoota naqe dhaabadhee tan buna dhugee naan jedhan dhaabadhee tan akkatti hudduu koo dawusee tan dhaabadhee buna dhugu. Inteessoo naan jedhan lakki nan jarjaradhee tan dhaabadhee buna dhugu. Yoosefin illee maali Yoosef akkatti dhannee ciccitee hin jedhin gooftaan sirraa wanna godhadheet manaa kadhatan. Oomaa mana didi. Amma achi bishaan torban tokko as taa'ee irratti kadhatan isaan irratti naa kadhate bishaan sani man dhiqadhaani man wannaadha. Amma mana akimii deemtetu qoricha fudhattu kunis kukkute mucaa kee jiriinaan jedhan. Gooftaan maccaa dabarsee xalaa tana kenne naa kukkutu. Lubbuu kun baasiin malee foon kumaan lafa naa nyaatu dheetan bishaan san zim jedhee diddibadhe. Achi shuuf jedhetu sinnis narraa badee kana. Gooftaan koo inni ana ni raciisu galabaa ranciisa ana ni raciisu muka ranciisa ani inni kana naa godhe abbaan koo amma illee ani
obboleetti kiyya jalaa mucaan addi salamii irraa baddee torban sadan kanaan natti fakkaata. Guyyaa sanbataatti torban ishiin baddeetti torban tokkoof halkaniif guyyaa odoo waliin beekiin halkan guyyaa odoo hin jenne yaa Waaqayyoo yoo dhuguma mucayyoo kana ijaan na agarsiifte ilmoon namaa cineensifatee dubartii yoo cineensifatee ilmoo deessi. Ilmoo kana da'uu hin dandeenye ilmoo kana yoo ijaan na agarsiifte dhugaa baatu keen ta'a jedheetan yoon deemus yoon dhaabadhus yoon taa'us yaa Waaqayyoon jedha akkuma maraatu sana kophaa ko'aasaa deemu. Torban tokkoof ijaan argaa ishii gara ishinitti gorte wallaalle mucaa xiqqoodha mucaa xiqqoo waggaa 10 ijoollee dubaraati. Achii torban sanatti gaafa torbanii waldaa kana sa'aatii ilma boodan ka'ee dhufee galgala suura ishii baadhee asitti dhufee sagalee ishii bilbilaan dhageessu bilbilumaan dhageessu nuun jedhan asumatti bilbilaan suura ishii nurraa fuudhanii. Wajjaa duraasaa sa'aatii 8tti kunoo bireen argamteetti. Akkuma sin jetta Waaqayyo hargeera nuun jedhani addi salamii irraa bilbilanii. Kanaaf Waaqayyoon na galateeffadhaa. Akkan gaaf sana jedhetti amma kanayyuu miti. Dacheen kun iyyuu nagaan seene dhugaadha. Akkan gaafanni haasa'etti dacheen kun hundumtuu gabaa keessa iyyuu deemee nagaan seene. Garuu immoo lafa buutee godhetan dhiise. Waaqayyo dhiifama siifaa godhu naan jedhaan mana turuu kooti. Sanbata kanatti dubbatee hojjaa duraanaaf raawwate. Ameen. Yesuus galata. Dhuga baatti biraa fidaa koottaa nagaa nagaa. Wanni kooti fijattee. Maalaan fuudhetan lafa? Biyya asii fijatteetan silaa dubbii waaqa natti dubbachuu didee fayyuu didee amma immoo kanaan waaqa qora jedheetan biyya kalmatti dubbitee innaa namni salliu wani biyyee fuudhu annaa namni salliu biyyee fuudhu. Amma ka'ee galeen maqaa zayitii dibataas immoo wallaggaa dhufee fuudhe nan dibaawama nan dibadha wama achi Yesuus kuni du'aati bakka biyyee sana fuudhee tillee koorratti naqee Biyyee dhumamu. biyyee sana siifu jartii irratti naqee tillee naqee kiis bakka dabsu sunarraa Yaadima. Amen. Amen. Wari biyyee wayaa keessanii safeeffattanii wayaa ol qabattanii jedhe. Fayyadu baddaa laatanii. Biyyee wayaadhaasi safeeffatame hin fayyisayyuu jedhe. Amen. Hallelujah. Isa deebi'een dhibee garaa dhuggaarraa nan rakkate. Sammuu mataa olaanuu taa'e. Isas biyyuma kun ture. Biyyee kun galee har'aadha. Amen. Mee namni gurri isaa dhagaa jiru miila isaatiin ol jedhee dhaabbatee gooftaa kana galateeffatu. Galgala kana kana olii miti karaa jalaa sitti qabatee yaaddeessa. Amen. Amma sagalee dhageessa miti lafatu sagalee sitti dhageessu fayyaa keessa. Tolee maama mee duuba. Tuqee galeetan arraade. Biyyee moo? Biyyee sana tuqee galeesse. Amen. Koraa kaa kan dinqisiisaa kadhatee. Biyyuma isaa si fuutanii galtan Biyyuma arraate. si fuudheen immoo isa raafee ammallee suuqamee jira. Ishi. Amen. Nan nyaatee nan arraabee nan liqeesse. Ishi. Naaf ta'e. Amen. Karaa kanatti hojjeta inni itti amanaa. Amen. Karaa biyyee kanaatiin hojjeta. Amen. Hallelujah. Bishaan na jalaa cite. Narrafe. Maqaan isaa eebbifamu. Nagaa nagaa dhuga baatti biraa. Dhuga baatti biraa fidaa goota. Yaadina. Maal goota jennaan qoricha wayii naa kennan isan dibadhaa naan jedhe maaliif dibadhaan jedhani nan dibadhaa kana naa kenname nan bishaan kadhataas kadhatame torban tokkos taa'ee kadhatame jira. Dhaqee kadhachiisee fidee dhufa namantaa jennaan eeni naan jedhe achi raajii Yoseef kadhatanii isaan booda raajii biraanuun kadhatanii bishaan kana wanta fayyaatti ittiin dhukkube nama beenxee odoon ta'e nama biraatti ittiin fayyaa amantuu jedha.
jedhan eeni jenne kun kan kooti ittiin beektesin ta'a ittiin dhugaa baay'ee jajaaffaadha tureera garuu achi namni anki ya dhugaa baatidha sagantaa galatatanii manatti nu waaminaa jedhan asitti dhuftanii dhugaa baatu harka keessan ol kaasa akka kadhadhan achi harka keenya ol kaasnee kakannee kun kan kootee fudhadhee togalee guyyaa sadaffaatti madaasaa sun irra jiru wanti tokkomtu irra jiru irrumaa fayyachaadhaan daqiiqaa sa'aatii fura walirraa siksee ishii kana dibatachaadha qorichichaa ajjeesuu danda'achaadha ishii kana qorichittiin kana keessa bitama ajjeesuu danda'a asirratti baandura isaarratti sanbata torban irraa kadhadhee fidee dhufee hin danda'uudhaan ciisaa oddoo dadhabdeetti simbaadha jedhee asirratti rebeera simbaadha oddoo dadhabdeetti jedhee fidee dhufee dhugaa ba'uu dhiisee dideetoo naa laasii galee nu dhugaan baadheen dhufee achi amantaa beexesin ta'ee dhibichi sirraa guyyaa sadiin booda hirraa hin badee. Bishaanuma asitti kadhatame sana galtanii kennitaniif. Kan jedha fudhee toongalee antuuni mana keessa biitu. Achi sanbata gizeen itti naqeen hojjaa duraa gizeen ka'u akkanatti lukasaa akka horiin kufee yoo beektan ta'e yallaa bu'ee akkasitti Antuutatti naqxanii? Torban irraasii fudhee galee madabii biddeen irratti tolfadhu madabii buufadheen jira. Bishaan madabicha irratti naqxammoo? Bishaan antuun nan argina sodaadha. Antuuta waan guddaa sodaadhu amma gara antuuta sodaadhu. Achi sodaadhee mana wal seenee na fuudha hojjennan raafadheen ba'aa bishaan kadhataa fuudhu seena. Isaan booda silkiitti ibseen iddoo mul'atutti du'uu qaba bishaan kun dhugaa baatee isaan dura ture sanatti nan ba'uu qaba jedhee maqaa Yesuusin jedheen bishaan kadhataa sanatti facaase. Bari gizeen ka'uunan iyyee maali naan jennaa bari safar antuun akkasittiin ol galabbatamee ciisaa. Gaaffiin qaba. Antuutuma toon argin boolla isaatti naqxamoo antuutuma fiigaa jiraatti facaaftan? Fiigeen nagarre dura gizee kuchaan argee gizeen bishaan kadhataa itti naqu fillafiitti du'uu qaba akka nan argutti jedhe bariin gizee nabdee ka'u. Ameen. Goota galatee fakkaatee nagaan tarreessan jedhamaa jiraatu magaalaa kanaati. Ani waa'ee mana amantaa kanaa kana jechuu hin danda'u. Kana jedhee waan yoon dubbadhe fixuu hin danda'u. Yerootu na yalaadhuma. Maaliif ani nama waggaa 2 fi ji'a 9 hojiin hojjedhu irratti warri na beekan jiru hojiin hojjedhu isaa irratti qidaamee yoo fudhadhee galee maallaqan hojjedha. Qidaamee fudhee yoo galee sanbata kaartiin kutuudha qaba hospitaala. Roobis nan argadha. waatu dhukkubsataa? Amuusii ganama yoo ta'u baate halkan hospitaalaan dhaqee kaartii kuta. Kana muluu godheen dadhabe. Kan hin hojjedhu olmattan fixa. Kan hin hojjedhu olmattan fixa. Nan argadha. Dadhabe fala wallaale. Waldaatu fayyisaa waldaa geessee jedhani. Waldaan as keessa waldoota baay'een geesse. TV laala galgala. Ofii koo bitachuu hin danda'u kaartii biraan kan falaa mana namaa deemee laala. Asii guyyaa tokko sanbata irraa mandhaaraa fuulduraa misaa nyaachuu deemee laalee ambushooftuu tokko laale. Sanbata laaleen gaafa hojjaa lamaanii deeme. Hojjaa lamaanii gaafa deemu yeroon asii qajeelu dhaqee gaafa nachi ga'u sa'aatiin natti deemee iddoo isaan beeku silkiidhaan deemee mandhaaraa gaheen garaa immoo duubatti deemee iddoo sana deeme. Achi gaafa naqee sa'a 11 ta'eera. Yeroo naqee seenu birrii 2,800 kaffaltaa jedhe. Maali akkantii birraa laalee toomtuu hin jiru. Inni kunoo maali kana kanfaluuf dhufee kaartiin duraayyuu natti baay'atee jedhe. Yoo kana sii ta'uu baate aboonuu irraa baay'inaan jedhe natti galmeesse. Achuma dhaabadhee namaan dubbanne harkuma koo waaqatti qabe. Kiyya kaartumaan dhumaa yaa Rabbi. An kanfalaa ammas kaartuma kee naa kennin jedhee. Birrii 800 maqaa bicha barreessee kaartiin qabu jennaan kaartiin qabu deemee jedhe. Itti kenneen kiisoo keessatti birrii 200 qofan naaf. Yeroon as deebi'ee ani taa'u dura seeni jedhee mana nuu kennan bakka itti nuu kadhatamu sana.
kan biraas achitti taa'aa jira namni biraa seene kutaan seene sana anammoo siree gara naannaa kennanii ati bayi ishii malee ati buluu hin dandeessu jedhe. Birrii kana kan falee san bularee lama taatanii hin bultani. Akkam hin bultani. Maal godhuree ati balee tana bulte. Inuma na qabde naa dabarsuu qabdu jedheen nan baay'ee ishiin jedheen. Achuma nan baay'ee birrii 550 kan faleen ala bule. Ofii kiyyaa bisheetti keessa bulchee. Ganama koo lamaan taane yeroo ishiin baatee barandaa nama irra dhaabattu. Daa'ima san baattee. Maaltu ta'e? Jijjiirama takkitti nagarra. Maxaafa wayii fi waan xiqqoo wayii dibata xiqqoo ta'uu kennanii maal argitu maal agarra maal sitti kennan waayyuu maal biran kadhateetuma hin fayyadee dheetuma baase. Isa dhiisetuman sororee galee kiyya darban qabu jedheen qaddireen asii gana achitti na argani ganama sana masaafara. Akka wanti fudhadheen deemne fudhumtuu nagaa jedheen deeme achitti na arganii ganama afadhee dhufe. As dhufeen torba sadima waan ta'etti asat dhufe. Ufuma kiyyaa afaan sororee dhufe. Gaafa dhufu naannoo san taa'ee akka tan dhufe iddoo kana gadi nagarre. Asitti isaan naa kadhatanii deebi'ee galee torban sana suura daa'ima sanaa fidee dhufe. Yeroo kanatti dadhabdeerti midhaan amusii jammartee mata mataatti midhaan hin nyaanne. Dadhabdeerti. Daa'imittiin. Hin geessu bakka duutu haa duutu hin geessu dheetuman taa'e. Waan ittiin geessu yooni ittiin geesse borbaan ittiin awwaaluu qabu. Aduu ta'eetuman taa'ee asaan dhufee suura isaanitti kenneen isaan suura sana harkaa qabaniituma midhaan kana hin nyaattii daa'ima kun hin fayyiteedhaan. Fiddee kennite moo waaqa waame? Asintu na waame achan taa'ee suura sana fiddeedhanii isaan na waamanii fidee asitti hin fayyiti midhaan hin nyaatteedhaan. Bishaan isaan asitti harkaa hin tuqee akka harka keessatti qabadhaa jedhanii bishaan sana harkatti qaban irratti kadhatanii fuudhee galee bishaan sana kunis goosisee mucaan birir jetteetuma kan harkaan dura harki ishii lallaashee jiru harkaan. Namni kana nagaa gooftaa galtee. Ameen. Midhaan sana naa nyaattee afuritti naa deebi'ee eegasi haadha jaalattu ana malee haadha hin jibbite. Hamman galutti yoo namni balbala ala qulfii banuu kutaa naanneen keessa mana biraa seenaa amma sanatti yeroo namni barrii banuu dhageessi guubuu jetti. Amma yoo naqee taa'e deebitee nan dubbistu. Inni dhukkubsatti gara soo dhachiisti nan dubbistu hin boosti. Osoo ishiin hin baanne yoo ta'e. Kanaaf mana kanaaf kana waadaan gallee. Keessa kootti waan guddaan galee. Amma sanatti immoo yeroo waa kana ittiin as keessa deeman ija kootti fokkise. Ani hojii ogummaa harkaan hojjedha. Kan Waaqayyo wacii isaanirraa dhaabe waan kana caaluyyuu ganaa waldaa kana. Mucaan kee ergasii rakkoo tokko hin qabne hin dhukkubsattu. Ofiisaala keessa hin beeku. Nagaashii. Nagaashii. Ol fuudhi itti agarsiisi qaba. Inni kun kan buusii qulqullummaa itti keessa galeetti funaannamu jechaadha. Humnaan qabu kanan fide kaardi irratti dhume iddoo dheeraas deeme waan hundumaa baasee fide harka koo qullaadhaa jedhan. Garuu harka duwwaa irratti gaafa isaan abdii kututan Waaqayyo gola isaanii seene. Ankees gola kee Waaqayyo galgala kanaa kaasee haasee. Gooftaa harka keessan asitti qabame gajjadhas ni bokkas. Amarraa kaasee dhaani. Burqaan eebbaa dhaani. Shaarga sodaani. Galata biraa fidii kootu dhaani. Amma kan kee galata fidee. Ameen. Kan kee fidee. Galata kan kee fidee waan si.